ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo akkam nagaa arraas qophii keenya qabannee dhufnee jirra. Barnoota irraa walirratti turu keenyaaf dhiifame isiniin jecha waggaa haaraa kanaaf namuu milkii isiniif haa ta'u isiniin jecha isiniif eegalu barbaanna. Arra viidiyoon nuti qabannee plant asset disposal kana qabannee isiniif dhufnee jirra. Namoonni channel keenya faareetatan subscribe like share godhuudhaan jajjabeessaa isiniin jenna. Hamilee nutti horuun keessan viidiyoo garaagaraa akkasuma wantoota faayidaa isiniif qaban general knowledge hunda isiniif qopheessuudhaafis hamilee nutti horaa jira. Wantoota isin barbaachisu hundaan haga dandeenyu isin wajjin deemuudhaaf qophii keenya eegallee jirra waan ta'eef plant asset kana har'a isa kanarraa haa eegallu. Plant asset yeroo jennu it is a carrier to serve a company needs at the time of disposals. Plant asset yeroo jennu qabeenyi tajaajila fedhii dhaabbata tokko tajaajiluu dhaaba. Yeroo kam dhaaba yeroo disposaliidha jechuudha. Yeroo gad bu'iinsa fidate yookaan yeroo dhumateef jechuudha. Qabeenyi sun tajaajila dhaabuu isaatiif jechuudha dhaaba kaampaanii saniif yeroo san plant asset disposal jennaan jechuudha. The asset may have become worn out, obsolete, or for some other reasons no longer useful to the business can be disposed of in three ways. Inni kun jechuudha qabeenyi kun takkaanii dulloome yookaan immoo tokkoof ta'uu danda'a yookaan wal jijjiiruudhaan jechuudha. Sababni biroo kana booda daldalaaf faayidaa kan hin qabne yookaan hagatamuu danda'u ta'uu danda'a jechuudha. Isaan karaa sadiin laaluu dandeenya. Plant asset dispose yeroo goonu isaan armaan gadii kanarratti inni jalqabaa retirement, the second it is sales or the third are exchanges. Retirement yeroo jennu sooramuu jechuudha. Sooramuu yeroo jennu wanti tokko soorama bahe yookaan hojii dhaabee fixate jechuudha. Inni kun the plant asset is scrapped or discarded. Meeshaan inni kun jechuudha sooramuu isaa wanti agarsiisu qabeenyi sun ni haqama yookaan ni dadhaba akkasuma inni sun ammas ni gatamaa jechuudha. Sooramuu bahe jechuun soorama bahe jechuun isaan haala namaa kana jechuudha. Inni kaan sales yeroo jennu yeroo gurguramuudhaati. The plant asset is sold to another parties. Qabeenyi kun jechuudha qaama biraatiin gurguramuu. Qaama biraatiin gurgurtee gatii argachuu. Haala kanaanis plant assetiin dispose ta'uu danda'a jechuudha. Inni kaanis exchange jijjiirraadhaan jechuudha. Jijjiirraa yeroo jennu an existing plant asset is traded in a new ones. Qabeenyi keenya sun kan jiru sun jechuudha tokko haaraadhaan daldalamu yookaan haaraadhaan bakka nuuf bu'u. Kana kanneen kaanitti dabarsu jechuudha. Akkuma fakkii armaan asirratti argitan kana konkolaataan seelsii ta'u kun maallaqaan konkolaataa keenya jijjiiruudha. Inni kaan retirementiin ofirraa darbuu yookaan ofirraa baasuudha. Inni sadaffaa exchanges konkolaataa keenya kan dulloome kana kabiraatti haareetti jijjiirree wal jijjiiruudhaan kan argannu plant asset dispose jennee adda baafna jechuu isaan sadiin kana jechuudha. Okay, the first it is a retirement or discharging plant asset kajennu kanarraa eegallu isa gatamu kana jechuudha. Under a plant asset are no longer useful to a business and have no residual or market value. They are discarded. Qabeenyi soorama beesun yookaan hagatamu sun jechuudha. Isa kana jalatti kana booda daldalaaf faayidaa kan hin qabnee fi haftee yookaan gatii book value kan hin qabne yookaan kan gatamudha jechuudha. Retirement jechuun akkuma amma dura ibsinetti jechuudha. Retirementiin
it is no cash is received jennaan jechuudha. Inni kun kan maallaqa nuuf argamsiisu miti jechuudha. It is discharging dha jechuudha. Inni kan decrease dha jechuudha. Debit side kan irrattis decrease fida jechuudha. Akkasuma credit side kan irrattis decrease fida. Yeroo galmeessuudhaaf deemnu accumulated depreciation keenya from the debt side goona jechuudha. Full amount of depreciation taken over the life of assets. Gatiin herreega keenyaa guutuun isaa jechuudha. Depreciation waan ta'eef accumulated depreciation keenya debit jalatti barreessin. Akkasuma credit side keenya irratti asset amounting keenya original cost of asset ittiin binne san waan decrease ta'eef yookaan waan dhabameef retirement waan gooneef qabeenya san credit jalatti asset amounting san barreessina jechuudha maqaa qabeenya keenyaa san jechuudha. Akkasuma recorded any difference loss on disposal. Yeroo galmeessinu loss on disposal qofa jechuudha. Gainin hin jiru jechuudha. It is no gains and no cash is received. Isaan lamaan kana kan hin argannedha jechuudha. Retirements of plant asset irratti jechuudha. Okay, mee fakkeenya isa kana haa hojjennu. Assume that ABC company retires it is computer printers which cost of 32,000. The accumulated depreciation on this print is also 32,000. The entry recorded these retirements. ABC company jedhamu tokko computer print isaa gatii 32,000 kan bitedha. Accumulated depreciation jechuun qabeenyi kisaaraa keessa gale yookaan guututti printerri keenya sun jechuudha. 32,000 discharge ta'e jechuudha. Waan badee depreciation ta'e jechuudha. Kanaaf yeroo galmeessinu accumulated depreciation keenya 32,000 kisaaraa keessa galchine akkasuma printerri keenya meeshaan keenya sun gatiin isaa meeqa 32,000 jechuudha. Isuma kana credit side irratti decrease ta'uu isaa agarsiisa. Akkasuma accumulated depreciation keenya irratti decrease ta'uu isaa kan agarsiisudha jechuudha. Okay, other examples. Your loss on disposal video. Assume that Moonlight company discard its equipment which cost of 18,000 and has accumulated depreciations of 14,000 at the date of retirement. The entry to record the retirement is as follows. Akkuma armaan olitti ibsine garuu asirratti loss on disposal qaba jechuudha. Lossii garbu'insaan ittiin loss ta'e kan agarsiisnudha jechuudha. Costing keenya akkuma asirratti dubbisne 18,000 dha. Garuu accumulated depreciation keenya meeqadha? Qabeenya kaampaaniin laayitii san jechuudha. Meeshaa san accumulated depreciation isaa 14,000 ta'e jechuudha. Wanti inni ittiin gadi bu'een jechuudha. Garuu loss on disposal keenya 4,000 jechuudha. Waliigala equipment keenya 18,000 ta'uu isaa agarsiisna jechuudha. Cost of Moonlight company equipment san macarashaa irratti dhuma irratti dhiifama credit side irratti yeroo hunda the cost of amount barreessuu keenya asirratti isiniif himnee jirra. Jalqaba irratti equipment keenya 18,000 guutuu qaba jechuudha. Kanaaf 14,000 accumulated depreciation ta'uu quba qabna. 18,000 guutuudhaaf maaltu loss ta'e jechuudha. Yaadaan ideadhaan fayyadamuu qabna jechuudha asirratti. Humni afur isaa dhufe jennee filannoo keessa barbaaduudhaan hin argannu jechuudha. Maaliif accumulated depreciation inni uume 14,000 nuti. Kanaaf garuu nuti itti binne 18,000. 18,000 guutuudhaaf loss on disposal keenya 4,000 ta'uu isaa asirratti mirkaneeffannaa jechuudha. Akkasuma fakkeenya isa kanattis yoo kan dabartan taate retired is computer printers which cost 32 euro and €1,000 and the accumulated depreciation on this printers is 32 €1,000. Prepare the entry to record this retirement. Akkuma kana dura ibsinetti accumulated depreciation yeroo hunda debt side irratti barreeffama. Akkasuma amount of equipment keenya
32,000 as jalatti barreessinaa jechuudha. Inni kaanis akkasuma kan loss on dispose qabu discard this delivery equipment that costs 18 euro thousand and has accumulated depreciation of 14,000. The journal entry is accumulated depreciation from debit side and loss on dispose of plant asset 4,000. It is fully to cost of equipment. Khuma khudha afurii fi khumni afur equipment keenyaan wal qixxaatee guutamuu qaba jechuudha. Maaliif khuma khudha saddeetii waan binneef equipment keenya khuma khudha saddeet barreessinaa jechuudha. Yeroo hunda debit side and credit side wal qixxaanuuf dhufuu qaba jechuudha. Wanti nuti debit side irratti barreessinuu fi credit side jalatti barreessinu yeroo hunda nuuf dhufuu qabannee barreessuu qabna jechuudha. As turattis isiniif himeetiin ture. Retirement jechuun gabaabumatti meeshaa gatamuu qabu jechuudha. Meeshaa gatame tokko akkamitti joornaal goonee barreessinaa. Gatii inni itti baafnee fi wanti nuti khasaarree waluma qixa jechuudha. Maaliif discard waan gooneef. Meeshaa qarshii khuma saddeetii tokko baafnee yoo kan darbinu ta'e maal khasaarree meeshaa qarshii khuma saddeetii khasaarree jechuudha. Meeshaa san khasaaruun keenya debit side meeshaa maallaqa keenya wanti nuti khasaaree khuma saddeetii debit side credit side irratti immoo gatii nuti itti baafnee khasaarree credit side jalatti barreessinee addaan baasuu dandeenya jechuudha. Hayyee daawwattoota keenya retirement jechuun gabaabumatti isuma kana. Inni itti aanu sales and exchange kanaas isiniif qabannee dhufna. Arraaf asirratti viidiyoon keenya gabaabatu irra bareedaadha. Asirratti xumuruu keenya isin hubachiisuu barbaanna. Like share godhuudhaan barattoota keenya hunda waliin gahaa isiniin jenna. Telegiraamii keenyas ashaamtii jechuun seenaadha. Wantoota garaagaraa irraa argachuu dandeessu. PDF ilee garaagaraa akkasuma gorsaawwan akkasuma oduuwwan barnoota wajjin wal qabatus irraa argachuu dandeessu. Achirratti join godhuudhaan barattoota haaraas achi keessatti galchuudhaan akka muuxannoo irraa fudhatan nuuf godhaa isiniin jenna. Galatoomaa isin jechuu barbaanna.